Lakki obboleewwan koo egaa erga duuti noolle maasila dhugaadhaa erga duuti noolle tawakkal tolanna ijoollee kana doolaara 2,000 naa guutaati dhageessanii nan du'a 2,000 naa guutaa naa baraaraa dhaqee rabbii gootu wal argaa nan baane barbaade kalas fida 2,000 naa guutaa jabaadhaa ka silaan du'e 2,000 itti naa guutaa jara kan jagaa sadaka bayin baata bayin baata ijoollee ijoollee baate bilookitiin godhaa ramata haasaan isaati seenaa hojjedhaa silaa duuti noolle waalaikum subhaanallah nama rabsaaramu jiran assalamu alaikum waalaikum assalaam ramadan biyya nagaadha kam nagaa alhamdulillah abshir omaan miti sababa keetiin rabbi biyya san nagaa godhu آمين إن شاء الله أتقروا قوما وأنت خطأ في الأمان جت قوما جرا يا مالك أكملت نسير جا كأنت أسيت مو إيه سجلت أمان يوتي ولا شيخ أمزا قطع الغلات دعاء ولا دولاركم على متقال فنيرة دولاركم على متقال فنيرة أمريكا جالس tapi أمريكا جالس ما كاشابي دينتي وانت تيمي شيفا متى صافي بيجا متى ساوند يورا كونغ علي متى شيف okay Ibu lagi berarti macam ni. Mube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki akasi miti lal mube ani wasin je chumbar adeti miti garula. Bayi sanan shukura. La bayi miti apa cina basi mudamini ali ya oromo kurban kun dolar di balawa. Ayo caske tak kawasan erga bersida fati. Dolar ورب الكعبة نقال لك كنا نباتا موبي كنا دوا هنا نباسي موبي دوا جلا دي سنين دوغا دا سريدا جارو اكا سببا geessuun waan jiruudha dee saniin baani fakkeenyaaf yoo bakka dheeraarra jiraatan gadi gara lafaatti gabu kanuma malee wanti biraa duuti guyyaa geennan namni hafu hin jiru sababaa garuu geessaa taati lubbuu keessan dalaginaa jedhanii homaa biti shahaada qabadhu achitti waa dhufanillee homaan kaasu inshallah jettiina gargaaraa jirta homaa miti garuu yoo fagoorra jiraatte gadi bu'anii jechuuni homaan qabu lubbuu teessatti isaallee nima jirti ani nama sheekaatii miti kanaaf oromooti akkasitti laali rabbi kan inni dallane namatti biyya zulmiin jiru keessatti qiyaamaanis kakawweenis jinniinis wanti hundinuu warardaa balaan immoo gaafa dhufe biyya kana yoo ajajame fayyaas ulamaas nagaas jinnis waa hunda waliin laagati ta'ee fi yoo mana kana keessaa ba'e fooqiin biyya kanaa dheeraadha makiinaa kootiin yoon ba'e makiinaa koos gannaan cita yoon immoo eessa dhaqe bakki dhaabatan hin jiru fooqiin namarratti kufa fooqiin irratti kufuurra akkas onlaayinii irratti seenaadhaaf du'uun barbaade rakkatota aboo lubbuun koo fidaa kee sana ta'u rabbi anaa dheera keessa na baasu. General Dube shanafarra jira jedha fooqii shanafarra. Kudha lafarra jira inshallah. Almuhim rabbi sinatiisu. Sheekha Roobee dhufaniiru mee dhufaa gamsaa hin gaafanna Sheekha Roobee meerre Sheekha Gacheelli. Ila dhiisaa seenaadha rashiidaan doolaara kaanadaa kuma kennite dhiisaa isinis meeme dhibba kennaati isini galee yoo ta'e ni biritti baasaa wayyaa biritti yammaanii kuma 400 amma jabaadhee eeguu wayyuu beeku ijoollee miskiina eeguu wayya. Dura teeti fuuba yaa kibirriif dubbattaa miteeti maal taataati moo la ijoollee sana naa baasa obboleessa birri ijoollee Liibiyaatti baafamu san kan waadaa galee baas kan wala gongo imbawu subhanallah bayin bata ci imbawu Ustaz Hamza assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك جرتو. جرى الحمد لله. لما سوتشوي خيروك سا جلمي كجيبا. أما ندولي نما دبتي نجيسا. أتو أتو مملو قاتي. أما نما نانو سنة تندول نما نانو جولين لما سوتشوي لانو تندولي تنجيسا. أتو ما تيمو. أكمل غير شريعتي أكمل تلالا مندوتيو سلا أن أدن دوتي. mana ko ke fatti sanu imbawu ya ba to ni da ba sa bayin bata yombe afundanda lakki afundande so ammo yo duguma isi sangarte lafti sosote bakka san keessatti ga intaani beita sida kaysuma soso anan gadandani male yo sosoichi dhugaa jiraate sosoichi achi miti gana addunyaa guutuu sosoo deema bar kanaafuu jennaan amma soso'uu sodaachuurra rabbiin sodaatanii waan gaarii dalagatanii lafa kaa'uu wayyu akkatti akkas ilaa waan bareeda namu umarra du'eerra kaafama bar guyyaa baru obboleesso shaantaa kee qopheeffatu shaantaa biyyattiin galtu shaantaa ameerikaattiin nattu shaantaa odoon silaate jen sheekaroo tibi waan no fabladde ban qabaan sadi bagana gaannufte namni goota jedhamu kam jirtu namni goota jedhamuudha waamee hojjeta maal abbaa ta'u dawwal shaayii isaatti bida dawwal lafa socho'aa miti amma dawwal shaayii tutaatti inni sabara sanatti dawwalaa na qochi sabara socho'aa waamee hojjeta maal abbaa ta'u السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. إيه ما تمالتي سفرة كيف كني؟ نمان دقيتني سي. نمان دقيتني. لا بس شو جل وانا سفرة كيف كني؟ جل سفرة كيف كني؟ لا بس شو لا. Dhagaa ma sagaleenki dhagaya maa jira sheekaroo be waalaikum salaam jenne bar nu dhageenyeeti lakki laksochoo eenyu qoya sabur ewa neetworkii neetworkii kiyyatu rakkisaadha hedduudha Hamzaa Sheek Jaabir hedduudha shar'iin illee waan jettu rabbi jaani ispaaltii irran ta'ani makiinaa jalanchiisanii manan jira laksii tochoera karabbisi argu laksii tochoera sabara keessatti subhanallah eessaa fuute ijoolleen gaafa digdamii sadii sichi dhufu saayintistiin lafa socho'a sabara himeera ammoo deemi gataan ishee galatoomaa elaa kottu tuuta kottu ol gali faayiza rabbiin si qabe kottu ol gali rabbiin si qabe nam tokko ramadaan ramadaan rabbiin faayiza rabbiin solaan dhoolnaa gali loode gasti buusee si deebisa gannaa bu'i ooyiga sabara socho'e jedhame kunoo kottu maqaan rabbiitii si qabe oolnaa gali la faayiza ol gali jimtii koo mul'atiniiti sabara socho'e jedhameen jira nagaadhaa jedhe maal si jibbe kana goobo itti beennaan waa'ee ajandaa kan yeroo kana geejjiba naannoo kam jirta shaareetuutaa jirta Kokeeti. Sheek Hamza sabara lafti socho'e jedhame saayintistii tokko iyyuu jedhan gaafa 23 lafa socho'aa jedhee dubbatee ture 23 jechuun immoo galaadha utuma hadhatee gar tokkoon deemuwaan galatoon obboleessii ko
mee warri tuutaa jirtan qottaa seenaami maaliif barbaachisaa jendaa ubbataa umuun maal jijjiiruufi kijibaan kijiba jechuudha kanas kijibaan kijiba jechuudha sheekaroo beeksisa galeeraa bijjina gaadha subhanallah salaam alaikum keenya guutanne ustaaza keenya namni wayii birrii kaan aadaa kuma tokko kennee namni immoo dhibba nama sadii nuu kennee akkasitti kuma arganneerra kuma lama nu hafa kuma lama gadsuwaa nu gadhaatti adararran deebinu jabaannee kafallee utuu soddomni ga'ee ijoolleen nu jalaan qalamin ani dhageessanitu kuma dhibba afurin kenne yaani kuma dhibba tokko oromoon galaanaan naa kennee jennaan achi dabarse akkaawuntii sanarratti kuma dhibba sadii immoo yookiin doolaara kuma sadii leenca uumamaa namaa kennuurra sadaqaa irraa kennuu wayya jedhetanii leenca fuula jalaa qabee kenne doolaara kuma sadii anatu kenne sedii galee Allahu akbar masha Allah walumatti kuma dhibba afur jechuudha kuma dhibba afur namni sunis badhaasa leenca keetiitii leenca bituun dadhabee oromoon galaanaan sun kuma dhibba naa kenne jennaan akkaawuntii ijoollee irratti deebise kuma dhibba sadii immoo ana kenne akkatti kuma dhibba afur kenneen oromoo koo kuma dhibba sadii qofa na gargaaraa jennaan na gargaaraa jira yaani doolaara kuma sadii keessaa kuma argadheen ka'e kuma lama nama galchu naa barbaadaa yoo dutu dhuftes kana dalageen du'a isin bakkaan geessu لا وني تكنت مبارك يا نمد كوين إن شاء الله أبشر سلا نمني ربك أبو نمني أمة أرجاء أمة جالة ما أمة خبجما خنق أبو خرطو كندينو خرطو كنتي والله نندر بني إن شاء الله نمل كوينا السلام عليكم يا بعد لا جرى خينيا لبو باسو دي من أمبراتي مش إذا ولنا تبي باركين تاني كاري تطار لبسو شويرا حتى وقت في جد مودو بدمارا سفر كيسا شارع سودا جتا مبكر راجل تاسلا شارع كده سبحان الله بابو دي جار باغداتي شيخ محمدي نما كجباتي متي محمد جار بابو دي جار باغداتي شارع سودا سفر كامبري نيسا no injiru imurjaje namurjaje sina mal ustaz sudah kabadi bayin bata himbau ko urad sana bichani urad bannati urad denna alordim muharraba e torbe to kotai sanna ko ni yolle bayin bata himbau to bakarish kijibati barrera kijiba ajanda da wayif umma melakul ويف من أمريكا أبدا خيرو كي ستجندان كجيبا وجتمي أبا في جنجا ديبه إميلكاو دوران لا أبدا أديدا إيمان ديما 0 جنر صدقين بعدهم خلوم أكس غلطومي جندا تومي guyyaa guutuu hojjootte arii mana tokko socho'e ta'a garuu dubbii rabbi namaan galu manaan kophaatti socho'uu jalqabe tarii. Allah lagaatti obboleessa koo isin taasisabe man doolaara kuma lama sin kadhaa jira yoo nuti dhufte illee kana kumna garagara hojjettee ndoo asiriin jedhee minike jennaan minike shaasheen illee Eessa hojjeta ni torkeessa ba'a. Imani fee shaasheen anaaf jettan isin nan beeka anaaf iyyuu lubbuu koo balaaluufi garuu ani kin itti amanu akkana yoo namni fiige fiiguun danda'u maaliif irrayyuu rabbiini sabara kana nagaa dhaggeeffadha ustaaza yoo kijibe yoo dhika haasaan koo shari'aarraa dhabe naga jecha shari'aan himaan jiru tilmaamaan waa dubbataa fakkii akkam baradhetti isa waan shari'aan jedhu fakkeenyaaf an ammaa san taa'aara gargaarsarra jira rabbiin sababa godhee yoon garaa kootiin gargaarsarra jiraat fooqii ollaa kanaa hunda bitee mana kana hambisuu hin danda'u ni danda'a wallahi ko jedha
لما فاني مو يونا سي طول أنا ما هندك سارة مناكو المو كودي سبعة أكتر سبرة لفت شو سنة لك فوق إنك تكون في أجر يكون أفنو واو كسيدي ده نقولي استوى खाना आपको मंजूर थी शांता बुचो को पे बच्चों का लेंगे शांता बुचो को पे बच्चे उन दंदा में थोड़ी पता शांता को नल्ला कबिना थी मैं दो लारा को मालूम मंगना वर्रा काउंटी तो पैरा दिखा चुरन देसन वर्री काशा पे का चुरन देसन नूरहमता और बड़े से केन्या घर घर का साथी का ले रहा रमजान की या अमेरिका की तबीयत थी काशा पे तो उसी के अंदर का चुरन देसा आइए 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 इंशाल्लाह मेरे काशाफी अली बरेसे था مو بفضيلة قلت فضيلة أنا مزوجنا وأنا ورجعت جونو مدمت أجندة ما دي نقطة أنا خصوصي ولا فقط غير نقطة لا لا إنه مصيبة تاب نقول لا قاعد أنا ميرا شورا كنا أبو ميز والله ده بيصير كاجر نعم في النامج لا لا في البرنامج في البرنامج هكا بيجي جو سن نمني تدو غرو ملا نمني رجعون كاس आइए علي تليجرام में शेयर किया जरा बता सुन देसु मैं टेलीग्राम में रखते अम्मा मा काता शेयर किया खाना मसीबल बिले नार किने दुपने ना मेरा इसमें रत्ता शेयर किया Ejole la cosa na manu mata fede shashi amma commentary play go tu tu no mata dekha ri wa kangenye wayu subhanallah me hai jadi कहीं ना मसीबल रेजनर क्यों बे me ai share genje wallahi amma genje aha kolola amme finne ila आम्मे भी फिरने जरा योना मतलब से फिर मुस्लिम हमत सा कुलोला कबड्डा रमजान आइए कुलोला गिरे मुल्ला Sochoy, esta la pizza faccione, che olema sa John Chibon, gestionale fa sochoy fa scate dita. Hai, non ti barresi na. आम्मे अमंती सिका कवेरा अमंती दिबिला में वही सिका कवेरा मेगा सिका करे कुलोला अमत अगिरेता नरجع بالبلد ونرجع إن شاء الله आम्मे फिरने शाशे والله अभी दिद्दू था दिल खालस मैंने अंकल कहती पहला शेयर के जरा लकोसस मतन शाशे लकोसस मतन dua digdama kudani kudatoko shantama agustami lama saddetama amma come indio abra abra stami doli yoni kono la amme finne kono la ali isa bitni mata saran kari amma gireta ramadan tende bi simata أرجع بالبلد صح bilbila miti ka shafi amme finne kanje كونه يا كان أوكي شانو ما يخرج eshi ustaza ke nyala korsam mo shashina bardesa أماني مولتا يا مولا يا abo rabbi jalati me gargara wanya da fatura nyanne kursi nyanne ustaza ki jame se gale ta fi gila kursi shake kulola wadi jama kudan kuda tokko shantama futamila masaddetama wari accounti Ethiopia barbadan la cosa kana hayro jetta accounti Ethiopia sini rufa gachani gatani wara kair gitu dollar ko mala mangana aliyini ustaz Hamzan nura guta kan wato ko makan kan tole kanum alaki nukofa miti Stefanis ni jirti Stefanis waluman guna kasma miti jaran shashe waluman guna Nugutu de malin gunne amalinu majurra jabata. laki waluman guna je kasma kasemi Stefanis Bazi na lang kung belum masyado mula pa sa mga noia. me shashe na Stefana kasma miti
Baati akkas. Akkas taanaan inshaallah yoo ummanni nu dide naafisifan 500 kafallee dide Alii fi kuma maaliin nu kannita Mubarak Musamma Wanya chude mo saf je. Ani Kenya ra kuma ni jeltada. Uzaifa. Beha wallah. Mali. Saga jamtoota fi jaalattoota namni sagala Shashe Shashe jinni se gargarso jira Shilingi kuma dolara kudani. Rabbi siya kan no yo mat ifat. Kuma chakhetif galatomi Uzaifa. Guddo Rabbi siya kan no. Kenya wal umre jirrabsu. irraa gonnaaf shiresiin hangasuma qabdi sitti hafiddu yoo dandeeyse hanguma san irraa kun inshaallah ummata biraan geenyaaf abshir. Sheekh Ibrahim Sheekh Hussein lakkoofsa dinu barreessaa jira. Nooni yeddaga abo ummanni kana girgirri jaalatu maali abo gaa lafa socho'yaan san dubanitti makuma 500 gani. Lakki laftiin sochoone nagee jennaan dakkutan. Jaran lafti socho'uunis ni dandeessi. Bar Rabbi wajji mariin qabnu. Wadi Rabbi isinif beeku sadaqadda alaal. Lafti sochootee bargarree turkee akkatti googee. Nuurun kutaa argitee kuma jedhaadha kuma eessaati? Maakiin dhuftee jirti ol galchaa. Maakii miti kan biraati maakii feekiidha kun asii miti. Yaa nageetti jenna. Dachiin sochootus baran kasuma bar. Waan ammarratti dinnu kana kan nyaatu Rabbii beeka. Niyat dhaabboleen kiyya waan kannattan sanii boru isin gar fayyada waan Rabbii isin bira haa jirra. Namni kan kan kadhukaati Nuuruu Musaa kuma jedhaadha kuma eessaati jedheen. Inni akkaawuntii fudhadhu kaashaatti barbaadamu akkaawuntii. Nuuru kuma isaati nutti hima. Oh my God! Thank you Muntaayyee. Muntaan maqaa siifaniin doolaara 100 dabalee jirti sila 150 kennitee jirti. Muntaa akkoo galatoome rabbi guddaaf walfakkii siifan gootu. Galatoome. Mubarak taaka ji qabadhu baadhimma doolaara 90 harkatte doolaara 80 harkatte. Na eebbisaa rabbi jedhaati na eebbisaa. Walitti qabnee eebbisna inshaallah sifan walitti qabnee eebbisnaati bakka tanatti osoo ol baate bareedaadha. Doolaarri Kanaadaatti kun irra taa'ee. Doolaara 80 argattee jirta abshir maqaa sifaniin 5 si hafee jennu. Ajaa'iba dhibba jette maas 20 keessan immoo kan kooti rasiitan guuttadha. Dhibbi Kanaadaa doolaara Ameerikaa irraa xiqqaadha barsifan. Okay. Asa galatoom rabbi aadan suuraan tikkiitiifa guutuu ibiddi ifa duniyaa ibiddi akka jismi kiyyaa keerraa haramaa taatu. Wali qabnee du'aa goonaaf abshirsifan inshaallah waggaa namni keessii guutame qacceellu du'aa irra buufnee goonaaf walii galatti. Sheekh Ibraahimis ol nuuf galchitanii muntaa teenya hedduu galatoome ulfaadha 80 USA taa dhugaadha. Akkasii mubaarakti keenya yoo jiraatte sifana sitti ol baasi sifan yoo jiraatte atis fooxaa ta'e jigitti godhi asirratti ol bahii mudhii hidhadhu inshaallah. Waan godhaatu Waanan godhaatu si agarsiisaa kun. Okay. Ushiraa keessa laalu.
Architect Prashad. Architect Ustaz. Biddeen arguttiin jedha. Yaa biddeen tashaa jira. Viidiyoon ba'uu hin danda'u. Tole ishee mara kun kawai. Yalla obboleeyyan kiyyaa baga nagaan dhuftanii Rabbi Rasulii jedhaas ijoollee kana bira darbina. Waan dandeessan birrii 1000 birrii 50 wayyoo irra buute birrii guddaa ta'uu hin dandeessi. Ijoolleen kun ji'a 9 mana hidhaa Liibiyaa keessatti rakkataa jiru. Mubaarak waan argate irraa birrii 400 kennee jira. Kanaafuu kanaafee doolaara 2000 jedhaa jirani. Please namni 20 gaadha. Doolaara 2000 keessaa immoo obboleettiin keenya Muntaan Kanaadaa birrii Kanaadaa doolaara 80 kennitee jirti. Kanaafee okay 1900 jenna. Jabaadhaa obboleeyyan kiyyaa. Rabbi Rasulii jedhaati. Bakka miitu obboleessa keessan ta'e Rasul san jedhaa fante. Deebistani afaan sun barate inshallah kanumaanitu qabanii nuu kennanii. Rabbumaa jaaji Rabbi Rasulii jaaji jechuun hin jirtu. Rabbumaaf ja'a Rabbi Nabi Muhammad ergate saniif ja'a. Nu bira dhaabbadhaa ijoollee teenya. Obboleeyyan keessan warraas jiru kanaatu lubbuudhaan qabamne lubbuudhaan rakkanne nu baasaa jechaa jiran. Ishee obboleeyyan kiyya mee warri immoo kennuu hin dandeenye dhugaa qabdanii natti mul'ataanii namni hundiyyuu Sa'a 20 si jalaa dhuma hangaaf isiitutti guuta sifan. Inshallah yaa rabbii kiyya yaa rabbi ijoollee doolaara 400 irratti qabamee jira. Meeshaan ta'uma 50 naa baasaa meeme. Yaa rabbi nama tokko naafiti kan gizee tokkotti narraa cufu sheerii godhadhaa mee qoyaa. Hola, libre duranoga. Share koran, yaro ki ma ko share koran te share koran. Ya Rabbi meme. Thank you, Abdibo. Tumi bashasha. Jawaadha obboleeyyan kiyyaa ani maquma kiyyaanu isaati obboleessan kiyya obbolaa keessaniif birmadhaa dira. Birmadhaa fi Liibiyaa keessatti baay'ee dararamaa jiru. Gaafa 30 yoo maallaqni kun hin geenye mucaan fuulduraa kun baay'ee dhukkubsataa jira. Cuggaaraa dhukkubsata dhiigatu jedhanii. Dhukkubsataa maatti goona nuti gadi baasnee kulaalichisaa fudhannee isa sana immoo bakka nama lamaa kaffaltanii fudhattuu jedhaaru. Kanaafuu lamman jaraayyuu birrii kanaan baasnuun mee jabaadha. Waan kana hundamuu beekuba qabaatu fi keenya quba qabaanne dhugaa hedduu garaa nama nyaata gurraanuu kana dhageenyee ilaalaa meenya. Haati isaa immoo haati ijoollee kana immoo jirri kun lamaan obbolaadha. Haati ijoollee kana immoo sabbata si gurgufatteeti kan isiin bu'aa jirtu. Dhaxxanii viidiyoo koo jala ilaaluu hin dandeessan. Ilmoo kiyyanaaf baraaraa Oromoo koo ijoollee koo rukutanii sagalee isaanii na dhageessisaa jiru jettu. Birrii meeqa itti qabatanii birrii doolaara 13,000 itti qabatanii